السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا فردوتا يا هو كنت جسنو بغلغانو جراتن سنجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوسو تابي خبجمتوتا يا هوب. Hundi keessanuu baga nagaan jiraatanii guyyaa har'aa wanti qabannee siin dhiyaanne rakkuma nu uumne ani fayyaan uume irraa rakkuma irraa wanta takka qabannee siin dhiyaanne jechaadha. Akkuma beekamu firaankii gaaf duraa ilillii irratti hojjennee ilillii qofa irratti miti namoota hedduu irratti hojjenne san irratti viidiyoon gadhiifamuu hanga eegalee san irratti namoonni hedduun aaranii jiranii. Namoonni keessaan nu dubbisanii namoonni hedduun karaa koomentiin viidiyoo irratti illee yaada kennachuu hin barbaanne ilillee nu dhiyeessaa. Saniifillee ati ayyaan balleessaa guddaa badii guddaa nurratti dalagdanii nu dhiifama nu gaafachuu qabdanii jedhan. Ani gaa firaankii sanii osoon hin feene wallaahi rabbi na shaahida. Osoon hin feene abdiin dirqiidhaan akka firaankii san hojjedhu na godhe maaliif namni tokko gisee waa hedduu wajjin hojjennu yoo narraan kana didee tarii na aaraafaa jeetiin akkasitti firaankii san wajjin hojjedhe jechuudha. Haa ta'u firaankiidha alhamdulillah komantii jalatti barreeffama badaa hin agarree garuu warri keessaan abdii dhuftanii dhiifama nu gaafadhaa firaankii san irratti eenyu kalta jaalala moosi. Dhugaa dubbachuudhaaf isin lachuu dogongora guddaa hojjettanii isin keessa jirtu jedheenan keessa isin jirtu anumatu dirqisiisee anaaf jecha halkan sa'aasan inuuyyuu isin kabaja guddaa isin biraas na biraas qabdi jennaan anatu tole ergaa gadi bayii dhiifama gaafadhu maaloo ergaa waan naan jettan taate viidiyoo waraabee inshaallah isinii gadhiisa jedheen hin barbaannu kan keenan jedhan waliyyoon ta'anii ta'uudhaan jedhan. Egaa hordoftoota kabajamtoota keenya hedduu galatoomaa namni akkuma hamilee nuu kannitanitti waan badii nurraa agartaniis keessaan dhuftanii nu gorfachuun haqa keessanii maaliif nuti maatii takka nuti faamiliidhaa waan badaa fi tolaarrattu wal jajjabeessuu hin qabnu tolaarra wal jajjabeessinee badaarratti keessaan dhufnee wal gorsuun bareedaadha. Egaa erga dhiifama nu gaafattan malee kan jettan taate ani gama kiyyaan dhiifama guddaa ani harkallee keessaan qabu isa kana dirqisiise haa ta'u garuu sanumaa hayyamee fi dalaguun dhiifama guddaa isin jenna gaa firaankii akkasii hedduu dalagamee jira hedduu na agarsiisee kun abaluu irrattis dalagee jee firaankii san osoo gadi lakkisiin hedduu waraabee waan walitti qabee lafa jiruuf jecha abaluu irrattis dalagee jira abaluu irrattis jee viidiyoo na agarsiisee akkasittiin namni dilli kunuu dalagee fi ayyaanati maaliif dura dhaabbattaa waanyummaa fakkaataa jeetiin akkasitti hayyamee firaankii san dalaynee yoo kan isin balleessu taate ani dhiifama guddaan isin gaafadha gama kiyyaanii. Ammallee gara numaa waas yaadachiisuu barbaada. Dhiifama guddaa akka dura dabree fi dhiifama gaafatte viidiyoo ganaa gadhiifamee hin jirre kan waraabamee lafa jiru kan numaayyuu firaankii san akka dhibbatti harka situ keessaa qabu. Situ mucayyoo wayyaanatu fidee jira kootu firaankii irra dalagii waan akkanaa osoo viidiyoota san gadi hin dhiisin kan jedhilleessi irra dalagamee viidiyoon sunniin gadhiifamee jiru. Fakkeenyaaf akka kiifaayaa gadhiifamee jiru dhiyeenya kana keessa gadhiifama. San keessa hin jirtu ka biraa ka keessa harka qabdu maal jettaa ka ganaa gadhiifamuuf deemu saniif maal jettaa. Amma kanaaf dhiifama ka gadhiifamuu gaafatte ganaa gadhiifamaa jiru akkam godhu. Dubooree egaa viidiyoon sanis jiraate maaliif daawwattoota irra keessee dhiifama gaafadhuu dirqama naan jetta maaliif viidiyoo hedduu jira kan gadi lakkifamin firaankii san gaanii wanni sanillee hojii dalagiif siin jee fi firaankii akkasii waan baay'ee qabduufiin siin jee muciyyoon saariyaa ganaa yuutuuba hin eegallee irratti eega dalagee ka'ee nama hedduu irra dalagee ka'ee kun naa dhufee akkatti irra dalagadhu jeeni akkas gaartoftaa bakka hojjettoota kiyya. Kadabreefis dhiifama kaganaa dhufuufis dhiifama. Akkasitti viidiyoon waraabamee lafa jirutu jira jechaadha. Kanuma bifa ilillii irratti hojjenneen kan jiru jechaadha akka uummataaf galuufi. Saniifuyyuu hanga ilillii irratti hojjedhee ka'ee osoo ilillii viidiyoo sanniin gadhiisuun eeganii osoo viidiyoo gadi dhiisanii dura ammoo namni haaraa waliin jira. Mee maal akka jennu laallaa kootu irratti dalagii kanaan jettesiidha. Saniifillee viidiyoo kana gadhiifamu saniifillee dhiifama isin gaafanna. Kanaan booda immoo viidiyoo baay'ee nama rifachiisan kakkasaa hojjennu jechaadha. Kanaan booda egaa daawwattoonni akkana kasiin jaan taate ati
Firaankum akkanaatu nurraa dhaabuu qabda. Hiriira si baala ganaa mala. Hiriiratti baala takki immoo finneetuma isa qash godhanii guyyaa takka uummanni firaanka jechuun isa akkuma isaan naan jechaa jiranii. Namni hedduutu karaa suudii kanarraa illee gurbaa san silumaan harkee waan inni isa godhee firaanki jedhu nanaa biyya hafaa jaanii sagalee naa kaayanii. Isaa sanuu firaanki nama irra dalaguu jaalatu gisee namni irra dalagee aaru. Sila akkaan godheetumaan firaanki jaanii nama hedduutu asii qophaa'aa jira. Si harkanii sirra dalaguudhaaf jechuudha. Saniif hordofaa qabdu. Hangama kiyyaan dhiifamu guddaa. Firaanki akkanaa isaa eegale isumaatu fixee isumaatu akka keessaa qaba. Ani irraa walabaa jira. Walabaa ka duraanii irraa walabaa ka inni kaawwanii hunda irraa walabaa garuu viidiyoo gadhiifamu ganaa deemu kan waraabamee lafa jiru kan nama lamaa irra jiru. Yoo ammaa isin akkana waan aartan taate dileet godhaayyuu malee. Dileet godhuu qabda. Laa dileet hin godhu. Dhiifama gaafanne kaa'amu. Dhiifama gaafanne garuu wanni ni siin jiru. Amma dhiifama gaafanne ganaa haga dillakkifamanii jira. Koomantii tana jalatti haanuu gallakkifamu yoo kan ja'an taate ayyaan dhiifama sii goonaa homaa rakkoon qabu firaankisan nutti tolee jira haa gallakkifamu yoo kan ja'an taate gallakkistaa. Yoo lakkii firaankiin akkana haa hafu haganaallee nutti gadi lakkisinaa. In barbaanne yoo kan ja'an taate koomantii jalatti ilaalee. Koomantii jalatti yaada keessan harka isaanii irra guddaa ilaalee. Gadhiisnaa jechaadha. Yoo gallakkisaa ja'an taate gallakkisaa yoo gadi lakkisnaa isin ja'an taate. Jennee kama kifaayaa qofa gadhiiseeti. Kaawwan dileet goona jechaadha. Kanaafuyyuu filannoo isiniif kenninee jirra. Tokko namni na filatanii warri na filatanii gadaa dhiifamuu jedha. Warri lakki isii filatan akka gadi hin dhiifamne jedha. Saniifillee nama haarawaa akkas isiniin jedha ammoo. YouTube fi Saaraa. YouTube fi Saaraa akkana isiniin jenna warri yaada karaa koomentiitiin ta'ee karaa keessaatiin dhuftanii yaada nu kennitan galatooma baay'ee isin kabajina baay'ee isin ulfaadha isiniin jenna. Kabaja keessanii viidiyoon kun waraabame jennaa har'allee borullee waan isin jaalattan malee waan isin hin jaalanne hin dalannu waan uummanni hin jaalanne kamuu hin dalannu kana isiniin jenna. Irra deddeebiin ammallee dhiifama guddaa isiniin jennee jirra. Biyyoota garaagaraa irraa warroonni karaa keessaatiin nu dubbisan biyyootaaf maqaa isaanii dha'uun hin barbaachisaare. Biyya alaati yaani Awurooppaa, Ameerikaa, akkasumas Saawuz Afrikaanis keessa jira. Suudii irraalee, Dubaay irraalee akkasii warra keessaan nu dubbisanii viidiyoo dhiifama waraabuu qabda san arguu barbaanna warra jedhetti keessaan na dubbise karaa yuutuubaatiin koomenti kennuu hin barbaanne warra jedhan jechaadha. Kana galatoomaa ulfaadhaa isinis waan nu kabajitanii waan isin jettan dalagaa jirranuus isinis waan nu kabajitanii waan kana godhaa waan kana godhinaa nu jettanii ulfaadhaa galatoomaa isin jenna. Ani fayyaanillee firaanki akkasii dalaguuf dhiifama isin gaafannee jirra. Homaa miti. Gara fuulduraa wada ongorreetti deebiinillee dhiifama isinootu nu godha. Isin jenna maal jettan yaa? Egaa ani wanni jiru sanumaa filannoo kiyyaa fi laalleetti harka irra guddaa eeggannee. Eeggannee amma viidiyoon kifaayaa gadhiifama. Kanatti aanee kifaayaa gadhiisa. Sanii wata rakkoo hin qabu xiqqoo iddoo hin barbaachisnee waan adda addaatti jira viidiyoo sanirra jira kifaayaa irra jechaadha. Iddoon hin barbaachisnee jira waan hin barbaachisnee jira. Waan adda addaatti balaa godhee jira sana akka mul'anne taasisee jira. Ergaa taasisee amma gadhiifama. Kun ammoo gannuu haa dhiifamu kalaas isinitti hin aarroo jettan gadhiifnaa yoo isinitti aarraa hin barbaannu jettan viidiyoon dileet ta'a jechaadha. Viidiyoo walumaa galatti. Kabiraa argitan malee kanan argitan jechaadha. Kana. Akkasitti gaamee walumaanuu obsaan kan eeggannu ta'a isinis obsaan eeggaddaa anis koomantii keessan obsaan isin eeggaddaa. Viidiyoo kifaayaa kana isinis obsaan eeggaddaa viidiyoo kifaayaatii fi koomantii keessan ani asirratti eeggadda jechuudha. Ani gama kiyyaan dhaammattee hin jira waan daawwattaniif galatoomaa. Baay'ee.